Nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tiዩbii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan akkasumas warroonni haaraa gara chaanaalii kanaa dhuftan baga nagaadhaan dhuftan jedheen jira. Haarawaa yoo taatan sabskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa santuquudhaan akkasumas ol kan jedhurra yoo gootan yeroo hundaa viidiyoon ani gadhiisu isin bira ga'a. Viidiyoon hedduu hojjetamanii jiranii viidiyoo 300 ol isin fayyadu jedheetan yaada. Kanaafuu seentanii ilaaluu hin irraanfatinaa jechuudha. Okay, har'a maaliin immoo kan barannu asking for repetition kan jedhudha jechuudha. Amma namoota waliin yeroo baay'ee yoo haasofnu nuuf galuu baachuu danda'a yookaan dhaga'uu baachuu dandeenya jechuudha. Yoo dhaga'uu baachuu dandeenya ammoo amma maal akka irra nuuf deebi'u gaafanne jechuudha. Akka irra nuuf deebi'u gaafachuu kan jedhu irratti deemna jechuudha. Garas deemna. Inni immoo maal jedhama? Asking for repetition. Akka irra nuuf deebi'u gaafanne jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoota waliin osoo haasa'aa jiraanne yaadni keenyallee gara biraa ta'uu danda'a. Yeroo gara biraa ta'e sana sin dhageenye tureeyyuu yookaan ammoo dhiifama jennaa miti yeroo tokko dhiifama hin dhageenye akkasumas ammoo mee irra naa deebi'i maaloo jechuu dandeenya. Gara adda addaatiin fayyadamuu dandeenya. Isa ammoo afaan Ingiliffaatiin akkamiin fayyadamna kan jedhu isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Warroota afaan Oromoo, Ingilizii fi Amaariffaa onlaayiniidhaan jechuunis Waatsaappii, Imoo fi Zuumiin kallattiin barachuu barbaaddaniif nagaa tiyuub sagantaa addaa isiniif qopheessee jira. Warroonni jalqaba irraa kaastanii yookaan dubbisarraa kaastanii akkasumas sadarkaa adda addaa irra jiraattan barumsa kamiyyuu barachuu barbaaddan kafaltii jiddugaleessa ta'een eegallee jirra. Warroonni fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriinii irratti argitaniin iimoodhaan, waatsaappiidhaan yookaan ammoo teelegiraamaan nu dubbisuu dandeessu. Nutis hatattamaan isiniif deebisnaa. Gaaffiiwwan adda addaas yoo qabaattan achirratti nu gaafachuu dandeessanii galatooma. Okay, amma tokkoffaa irratti maal jennaa? Excuse me jechuu dandeenya jechuudha. Osuma haasa'aa jirru akka irra nuuf deebi'uuf excuse me jechuu ni dandeenya jechuudha. Excuse me jechuu ni dandeenya jechuudha. Maalidhaa amma excuse me kan jedhu kun dhiifama naaf godhii akkas jechuudha miti. Asirratti ammoo maalinni jechoonni amma fayyadamnu asirratti amma jechoota garaagaraa ni fayyadamna. Jechoonni kun direct translate hin goonu yookaan direct jecha jechaanii miti jechuudha. Akkaataa galumsa isaaniitiin hiikna jechuudha. Afaan Ingiliffaa amma afaan Ingiliffaa qofaa miti afaanonni hedduu akkaataa galumsa isaaniitti hiika garaagaraa qabu jechuudha. Amma excuse me osoo haasa'aa jirtanuu akkas osoo isiniin jedhanii maal jedhan jechuudha akka irra deebituuf dhiifama dhagahuu dhabuu kootiif akka jechuuti jechuudha. Dhiifamicha kan gaafatte dhagahuu dhabuu keetiif jechuudha. Waan hin dhageenyeef dhiifama mee irra naa deebi'ii jetta jechuudha keessatti. Akkas jechuudha. Akkasumas ammoo sorry yoo jettes akkasuma jechuudha. Sorry yoo jettes akkasuma jechuudha. Okay, kan sadaffaarra jiru immoo come again please. Come again please. Come again please. Mee irra naaf deebi'i jechuuf kunillee amma come. Ammallee kanallee direct translate hin godhinaa jechuudha laala. Jecha jechaan yoo hiiktan jecha biraas ni kennuu danda'a. Amma garuu haasa'aa jiraattanii come again please yoo jettan mee irra naaf deebi'i. Mee irra naaf deebi'i. Come again please yookaan maaloo irra naaf deebi'i. Come again please jechuu dandeessu jechuudha. Okay, inni immoo inni afuraffaarra jiru kun ammoo I beg your pardon. I beg your pardon. Kun immoo asirratti maal jechuudha? Dhiifama keen barbaada. Amma asirratti dhiifama gaafachuu miti jechuudha. Dhiifama gaafachuu miti. Maalinni dhiifama of keessaa qaba. Garuu dhiifamni sun maaliif akka irra siif deebi'uuf jechuudha. I beg your pardon yoo jetteen amma nama tokkoon dhiifama keessatti qaba garuu dhiifama irra naaf deebi'ii si hin dhageenye jechuu barbaadde jechuudha. Dhiifama gaafachaa jirta. Maaliif gaafachaa? Gaafattaa waan si hin dhageenyeef sanaaf jechuudha. Waan ati hin dhageenyeef irra deebi'aa gaafachaa jirta jechuudha. Akka deebi'eetu sitti himu.
jechuudha. Okay, inni kun ammoo maal jedha? What was that again? What was that again? What was that again? Maal naan jettee turtee? Yookaan irra naaf deebi'imee. Maal naan jettee turtee? Mee irra naaf deebi'imee. What was that again? Maal naan jettee turtee? Irra naaf deebi'imee jechuu dandeessa jechuudha. Inni biraa ammoo I don't get it. I don't get it. I don't get it. Kan naan jette naaf hin galle. Kan naan jette naaf hin galle. I don't get it. Kan naan jette naaf hin galle jedha jechuudha. Inni biraa immoo I didn't get your point. I didn't get your point. Amma immoo asirratti xiqqoo hamma ta'e dhaga'uu dandeessa yeroo baay'ee hamma ta'e dhageessee garuu sirriitti maal jechuu akka barbaade yoo hubachuu hin dandeenye yookaan yaada ijoo isaasan yoo hin hubatin I don't get your point. I didn't get your point jechuu dandeessa. Wanta ijoo ati jechuu barbaadde naaf hin galle. I didn't get your point jechuu dandeessa. Wanta ijoo ati jechuu barbaadde naaf hin galle jedha jechuudha. 8ffaan ammoo what do you mean by that? What do you mean by that? What do you mean by that? Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun maal jechuudha? What do you mean by that? What do you mean by that? Kana jechuun maal jechuudha? What do you mean by that? Jechuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo could you please repeat it? Kana immoo direct akka irra isiniif deebi'u could you please repeat it? Yookaan ammoo could you please repeat it? Could you please repeat it? Irra naaf deebi'uu ni dandeessaa? Irra naaf deebi'uu ni dandeessaa? Could you please repeat it? Okay, inni kun ammoo maal jedha? Sorry, I didn't follow you. Sorry, I did not follow you. Dhiifama si hin hordofne yookaan si hordofaa hin turre. Dhiifama si hin hordofne. Maal gochuu qabda jechuudha? Irra deebitaaf jechuudha. Amma namni tokko dhiifama si hin hordofne yoo sin jedhe irra deebitaaf jechuudha. Sorry, I didn't follow you yoo sin jedhe irra deebitaaf jechuudha dirqama. Inni biraa immoo I don't understand what you mean. I don't understand what you mean. Maal jechuu akka barbaadde naaf hin galle. Maal jechuu akka barbaadde naaf hin galle. I don't understand what you mean. Amma afaan Oromoollee yeroo tokko tokko suutan dubbadhaa. Suuta jedheetan amma fakkeenyaaf maal jechuu akka barbaadde naaf hin galle jedheetan dubbisaa. Maaliif akkanatti dubbistaa warra jettaniif namoonni tokko tokko akkuma isin afaan Ingiliffaa barattan afaan Oromoollee warri baratan ni jiran jechuudha. Isaanillee irraa fayyadamaa akka ta'aniif jechuudha. Afaan Oromoo akka barataniif jechuudha. Kanaaf jechuudha. Inni biraa immoo I did not hear what you said. I did not hear what you said. Kan jette amma I did not hear what you said. Kan jette naaf hin galle hin dhageenye. Hear jechuun dhaga'uudhaa miti. I did not hear what you said. Kan jette si hin dhageenye. Wanta inni jedhe dhaga'uu yoo baatte amma maal jette jechuudha? I did not hear you jechuu dandeessaa. Akkasumas ammoo wanna ati jette. I did not hear what you said. Kan jette si hin dhageenye. I did not hear what you said. Kan jette si hin dhageenye jechuu dandeessa jechuudha. Okay. Inni biraa immoo sorry, I was not aware. Sorry, I was not aware. Amma fakkeenyaaf yaadni keenya iddoo biraa yoo ta'e yookaan yoo dhaga'uu baanne nama tokko
wanta tokko dhaga'uu baanne yookaan yaadni keenya isa biraa miti jechuudha. Yeroo san maal jechuu ni dandeenya? Sorry, I was not aware jechuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo fakkeenyaaf bilbilaanis ta'uu danda'a. Wanta garaagaraatiin jeeqamuu dandeenya haasaa keenya irratti jechuudha. Yeroo san maal jechuu dandeenya? Jeeqamuun maalidha? Distract ta'uudha. Kanaaf sorry, I was distracted by jenneetoo fakkeenyaaf noise. Sorry, I was distracted by the noise. Dhiifama sagaleedhaan jeeqame. Yoo fakkeenyaaf muuziqaan isin jeeqa ta'e immoo sorry, I was distracted by the music jechuu dandeenya jechuudha. Sorry, I was distracted by the music. Dhiifama sagaleedhaan jeeqame yookaan dhiifama muuziqaadhaan jeeqame. Bilbilaanis amma fakkeenyaaf bilbilaanis yoo bilbiltaniitoo namaan muuziqaan na jeeqaa ture dhiifama jechuu barbaadan sorry, I was distracted by the music jechuu dandeessan jechuudha. Egaa kanarraa asking for repetition yookaan namoonni wanta tokko akka irra siniif deebi'aniif gaafattan kana jechuudha. Haala kanniiniin yeroo baay'ee sin fayyaduu danda'anii karaa kanaan gaafachuu dandeessanii bakkuma jirtanitti nagaanaaf ta'a. Viidiyoon keenya kanuma fakkaataa baay'een isin jaaladha. YouTube immoo subscribe gochuun irraanfatinaa. Haarawaa yoo taatan like godhaa viidiyoo yoo baatanii yaada keessanis naaf barreessaa. Viidiyoo akkamii akkasiniif hojjedhu baay'een isin jaaladha. Bakkuma jirtanitti warroota afaan Oromoo, Ingilizii fi Amaariffaa onlaayiniidhaan jechuunis waatsaappii, iimoo fi zuumiin kallattiin barachuu barbaaddaniif Nagaatiyuub sagantaa addaa isiniif qopheessee jira. Warroonni jalqaba irraa kaastanii yookaan dubbisarraa kaastanii akkasumas sadarkaa adda addaa irra jiraattan barumsa kamiyyuu barachuu barbaaddan kafaltii giddugaleessa ta'een eegallee jirra. Warroonni fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriinii irratti argitaniin iimoodhaan, waatsaappiidhaan yookaan ammoo teelegiraamaan nu dubbisuu dandeessu. Nutis hatattamaan isiniif deebisnaa. Gaaffiiwwan adda addaas yoo qabaattan achirratti nu gaafachuu dandeessanii. Galatooma.